حديث رسول كان سند جبا أمنتين إسلام إيفان نمني كبا أكملت كرا نمني باسي كبا أبا نغدت من مجرى كبا رسول تجاري دم إسان جبا كل جي في جنوبه أي جني مودي كنا راكبتنا الركاي أتلو بدأ الركاي دبادي sorry نمو يتيك النوجي ده كديمنا من جدي صوب نمسنا شفالي نمنو لتبوم بربادوا في فما نمو يتيك الننسي ده سجده غرغر سرام توري سرا كاسه يرون سي ده بسوجدو أتينا هدوفوري ده نادي ديمنا من جدي نوان غاوكي دقيقة فتنا تزابارا boleh saya pun nama walid sibu suji bukan akas sinje apa belum ina prayo ana support ai mago da nari utosi gode no wallahi mu be na mi sai screenshot mu be ki screenshot gode siyarka nama akana gochi si nama wayiti akawan sigale mu be akana dufetin gema ke batsa jira mubarak munamin jedanitin wannati birrefametti akamit anwan isa mubaraki نما أني فيديو أنم يعني فيديو فكين يفوليدت واي تبا مباركي كيشتو رب شاجر جلاني سبلو مانكي دفيت رب شاجرانيتين أكاسي تبلوغي سيبوتشي سيساني جري جاي نصر الدوليتين نصر ركين نساء مالي دا برا يعني بر مو بيبر رجعني كمالي أنا موتا إشاواتو كوي كافيتير أوروغي تركيا أصل سيدا برسا والله تايشا كنا سنجيني ربي كنا فوق مكان نجوا ندرتي عيشان هي ده حمدي ده إنبيتا كل كيس نمبر غاري كيس تمالي والله يا ربي كوي ده أما كيس أنا سيم بيفو كيسني أما كيس تبيجادو كان سيم بيفو لكن أبشر أنا في أبان أبدي جولي بيجي تكاتي جولي أشيني تيمون دلدابان أبدي هاي موتي أنا ميدام أبا أبدي هنكنا طريق إن سجله يفيدوان دوغا سنتي ما والله لازم دلقا إيستين كنا نما دلقا داكنو دوان دلقا إيستين أنتايتي نسالار مالي في نبو هارسا نغم مچيسا أكسو وننسا وننكو دنجور غارو سبب جيم مباركين غارا لا أما غابابدي أفونا لله جدي أبدي أما أفونا لله سلمان كيسا أبدي كبجنا أبدي يوتي أفونا لله جدي أبدي nama kuma fata na san log jala spasin lakibo amma basa hop ababdi afona lillahi najalla wallahi afona lillahi Aisha jeda male no ani di fam wallahi la azim orogi tati garana la fundu no ube wallahi ana tarasa mana kiyya no ana ba abdi di fam ga fata no kole zakiya دقيقة كنا كنادي فين سينكن دقيقة ما تيجي تاخد شاف التبر أبا أبدي كيا أبا أبدي نمكم أدي بس أدي أسرع جرا أنا أصلا نانجدي من كياتي إلمي أورمو لا مولتي بويدي موجود أنا أبدو أفون لله جد سرّان كاسا أنا ندي فم والله أبا لا تعيش كوي أفون لله جد أنا كوبلين كابو ما كان دعيري فمن أقول يا فون الله يونا عائشة والله أنا بابديكو ميدام كان كيتي ساردس لما جرى لما سيكابا جوين لما جرى إيجالي نما كيساني اللي ولينها صوتوكو غارو جتشوتا غارا لافوتي وليك أبدي بلوكي نغوتشو كيتو تكونا تدقى حميتي مالي أني I don't mind them بلوكي والله كوان كابوني غارا لافو واني نجدين لين كوان كابو ساتي تلما كان تقاو سيبير بيران أما بولا لله جنيسا إنه كسينا أرارا منيرو mana gochoo tiboni abada lindima lutuma ta ishande bilbile fida abablis bilbile fida wallahi kala to ma ulfata ana akasi yaki ya tamma akabar man rekuna ana sibane futa no jechata kasi injenna waye tabaketi hina sahini kana boda sinigale ayye السلام عليكم كيسانو عفوا نمني أسجل علينا تأرتني جراتن نمني موشني تاينا
No, rakkoon qabuun keessa nama mi'uutu godhaati. Ashama harka fuunee kabajamtoota keenyaa jirra jirtu waliin dubbifne namicha sanyii gadaa jedhamu kanallee dhugaa yaadeen jira wal arguu ergan dhabee tureeniin jira. Hamdii kanallee hundi keessan nagaa jirtu akkam namoonni 4,400 as jala jirtanu amma gara taphaatti deebinaa jechuudha gara geemii keenyaatti wanta tokko waa biraa dubbataa hin jiru amma koomentii jalaa namoonni baay'een jechuudha ajandaa akkasiin barbaadaa jirtanu hin beeknaa nuti hamma waahii geemii gaafa 18 irratti kan nuti dubbannu manni Oromoo hundinuu Mubaarikii wajjin jira Mubaarikii wajjin dhaabbachaa jira garuu nuti siistamii tapha keenya ittiin injifannu dubbachuudha malee amma booda akkamitti akka injifannuu fi maal gochuu akka qabnu ammuma jalaa warri nu deeggaraa jirtan suuraa Mubaarik profaayilii irra kaachuun jalaa injifannoo tokkodha maaliif jaalala qabdanu ibsaa fi jirtu ammallee yoo irra bor qofa oola boriif iftaan jechuudha bor qofa kanaaf suuraa keenya irra godhanne wal gammachiisna amma manoota tokko irratti gastiirra namoonni guutuun suuraa isaa godhatanii profaayilii baay'ee namatti tola namni hundinuu saappoortii gochuudhaaf qophaa'ee jira jechuudha namni immoo guutuun lafa kanarra jiru yookiin tiktookii kanarra jiru na jaallataa guutuun isaa jechuutu hin ta'in isa nama jaallatu qofa laaluudha isa nama hin jaallanne nama tokko lamaaf akka sila sanyiin jedhe yeroo kennuun hin ta'u kanaafuu kan hin dubbachuu barbaade tapha iftaanii irratti dursinee namoonni hamma yoonaa kan sa'aatii gaafachaa jirtu sa'aatii isaa meeqa irra guddaa sa'aatii irratti hanga yoonaa waliif hin galle sa'aatii ammas dhiifamana godhee sa'aatii deeqaa tokkitti kunuula ummata sa'aatii gaafatuuf siifan gabaabsa hundi isaa amma bara eessa ilaa ummata keenya as ilaalaa viidiyoo kana waan ciqiccii hin qabne jechuudha sakandii tokkitti viidiyoo kana as ilaalaa waan ciqiccii hin qabne waa wal hin dabsiifne warri dhufuu barbaadan qofti kunuula sa'aatii isaa profaayilii kiyyarra galtu akkasitti hojjetteera viidiyoo isaa gadhiisanii profaayilii kiyyarra seentanii akkasitti ammuma jechuudha profaayilii irra yeroo seentanu tiktokiin kommoo isa nama 193 qabudha bakka live event jedhu kana la bakka kana yeroo laaltan la bakka kana sa'aatii biyya keessanii isinii hima sa'aatii biyya jirtan jechuudha sa'aatii kana irratti naa dhuftu kunoo sa'aatii yoommoo hin daganna hin rabna akkamitti alaarmii guuttan jettan asumatti alaarmii guuttattu bakkuma live event jedhu kana yeroo gatuttanii akkas keessa sin galchaa gara garii kana irratti register kan jedhu argattu yeroo si register sana gadi tuttanii خلاص ساعتي قلت تنيت كده جبابه متي ما يوري قوتن دان جدا ورسني كده يسني قوام ساعتي سنتي ياده تشيسا كنا فندي كيسن أكن نما جد أشجلا سنتني بكديم تو سنة قطوك تاني تكاني سن أرجيتانو بكديم تو سنة قطوك تاني ريجستر قوتو ريجستر دعافة سنين جده تا إجراء جتشولا ساعتي سنتي بكي سنجرتانو بيا سنجرتانو رتي ساعتي سارتي إسين كاس aja جتشولا dabalata immoo akka Itoophiyaa sa'aatii jaa warri sa'aatii Itoophiyaatiin eeggattan warri hin beekne immoo akkasii siniin jenneerra kanaaf hundi keenya wanni tu gochuu qabnu gaafa namni xiqqoosii iyyuu waan dubbatee ajandaa jijjiire nama baay'eetu dhufa gaafa immoo namni wanta biraa dubbachuu eegale dhiisee yaa'a jechuudha namni keenya kanaaf kanarratti akkuma eda jedhame namoonni suudii keessa jirtan akkuma ijoollee qeerroo hasaasaa akkasumas bilaaliin namoota tokko dubbisaa jirtan ammallee warri dhagayin warri nu gaafachaa turtan koomentii jalatti illee viidiyoo nu gadhiifne jalatti illee baay'een nu gaafataa turtanii bilaaliin faa quunnamuu jechuudha bilaaliin quunnamtu bilaal bakka barbaachisaa ta'etti jechuudha sagantaa koo irratti bor guyyaa guutuu bor ganam galgala illee jechuudha mana Mubaarikitti illee namoonni hanga yoonaan naman argatin nama quunnamtanii akkaataa itti giiftii keessan qopheeffattan hin qopheeffatin guyyaan nuti qabnu ammaa kaasee borii guyyaan iftaanii guyyaa xumuraati jechuudha. Kanaaf kana hubadhaati namoota jedhaman bakka garaagaraatti jiran akka qeerroo akka bilaal anallee yoo dubbistan angara jaraatti sin dabarsuu danda'a kallattiidhumaan jechuudha. Ammas namoota baay'ee daddabarsin jira sila guyyaa ammas akkuma sana jechuudha. Nuuf hubadhaa wanta baay'ee hin dubbadhu suuraa profaayilii immoo guyyaa borii qofa tafte waan ta'eef ammuma jaalala nuuf qabdanu nuuf ibsaa jedha daqiiqaa 5 booda hundi keessan profaayilii kana yoo jijjiirrattan rakkoo hin qabu maaliifi tokkummaa keenya agarsiisa diina keenya ija laaffisa garaa gubaa jechuudha kanumaan isinii himuu barbaada galatoomaa ulfaatu yeroo gifta darraa yeroo takkanaa kennitammoo
Egaa bareeda haasaa keessan guutuu dhaggeeffataan turre. Galatooma Oromoon kan warri jala teettanii dhaggeeffattanis kan dubbataa turte. Oromoo keessatti hin deebitachi nama dadhuutu ergataara. Dabareedhaan. Kaasan Mubaarak dhugatti sirraa dubbachuudhaaf xiqqoo natti toluu jedhee silaa sirraa dubbadha ture. Sirraa dubbachuuf immoo homaa wanni sirraa dubbadhullee dhumuma keetii malee dhimma baasii akka nama tokkootitti kaleessallee keessaallee bilbilee daayirektiillee sa'aa ganaafatu hojii haasofneen beekta. Nama dhagahuu irratti yookaan gorsa namni tokko namatti hima malee namatti hin hidhu. Namni si jaalatuu fi namni ati jaalattus sitti himaan ture. Namni hunduu sitti himaan turanii. Ati immoo dubbii tifoozoo ijoollee yaada hin qabne ijoollee dubbii asii achi akka bubbee dhooftu fuutee ummata Oromoo kana mufachiisuuf deemuun kan keessirriidha miti san dhiifama naa godhiiti. Mammaa ka wayiitu jira Oromoon yoo mammaatu dhiifama naa godhii mammaa kana ammoo siif dubbataa jira. Namoota gurguddaa kan akka mootii fa'aas si jala jiranii amma namoota si kabajan namoota akka Hamdii namoota hedduu namoota akkasumallee si jaalatan Oromoota hedduudha kan si jaalatan jechuudha. Har'aati immoo dubbii kana namoota akkanatti si jaalataniif sappoortii si godhan guutuu dhiisteeti. Dubbii ijoollee kijibduu ijoollee waanyoo ijoollee maqanyaa dhimma kan keetiif dubbatanii fuutee uummata Oromootii gadi hin baatee dubbachuun keetu ani akkami akkati yaadde hin beeku ani. Dhugatti namni geema kanatti illee yoo kabadu iyyuu ta'ee Oromoon bareechee beeka. Nama isaaf ta'uu fi nama isaaf hin taane Oromoon bareechee beeka. Si galee atadha itti himtee Mubaarak nama akkamii akka ta'e gaafa tiktookiin dhufee miti gaafa tiktookiin hin dhufin beekani uummanni Oromoo. Har'a uummanni miqqanyaan takka uummanni waanyoon akka Mubaarak bakka tokko hin geenne barbaadu dubbii hin taane si afaanii fuudhuudhaaf beeka si tuqaa jiran. Si galee maal akka ati baatu dhadhaa baatamoo dhiiga baatamoo kan jedhu si tuqanii si ilaalanii geema kee balleessuudhaaf warra akkasii si tuttuqu faana fooloo gootee ati jara kana hordofteeti. Dubbii akkanaa kana fuutee gadi hin ba'uun yookaan mana bantee waan akkana kanaa sobsiisuun sirraa hin eeggamu beedifama naa godhiiti. Oromoon bareechee si beeka nama akkamii akka taate. Ani kaleessallee dhimma kana baay'ee keessaan gara sa'a dheeraa hojjaa suunee ni beekta Mubaarak waan sitti himuun qabu. Kanumarratti wajjin haga nam tokkollee namatti himu sitti himee ture. Uummanni Oromoo guutuun sitti himaa jiranis sitti himaa gastii irrattis ta'e keessaanis akka sitti himan abdiin qaba. Kanaaf yaa obboleessa kiyya. Uummanni Oromoo bareechee si jaalatan ni beeka. Eenyu sirraa nafu geemni keellee hin badu kana amani abdii ummata Oromoo qabaadhu. Ummanni amen ummata Oromiyaatii miti ummata Oromootii miti sabaaf sablammii danuutu si jaalatu. Kana beekii ittiin booni.